Waan ajaa'ibaati namoota nama ukkaamsanii mallaqa guddaa nama gaafatan keessaa tokko Taayyee Danda'aa jedhameera. Guyyaa har'aa obbo Taayyee Danda'aa hidhamuun isaas dhagayamee jira. Dubbii kana hundaa ifa isinii godhaan gadhumaatti nafaana tura. Warri yeroo jalqabaatiif gara Shaashee News dhuftan yookaan YouTube kiyya dhuftan subscribe gochuun nafaana tura isiniin jedha. Like godhaa namoota biraa irrattis video kana share godhaa. Akkuma isin beektan guyyaa kaleessaa obbo Taayyee Danda'aa aangoo irraa kaafame. Aangoo irraa kaafame gara fuula Facebook isaatiin qeeqa jajjabaa ciccimaa mootummaa kanarratti barreessaa tureera. Mootummaa Abiyyi yookaan Abiyyi Ahmad nama waan dubbate jiraachuu hin dandeenye, nama cubbamaa, nama dhiigaan harki isaa laaqame, akkasumas nama waan kitaaba isaa keessatti barreesse. Kitaaba isaa himdi keessanii beektan Maddammarii, kitaaba Maddammarii nama waan keessa barreesse godhuu hin dandeenye yookaan hin raawwachuu hin dandeenye jechuudhaan qeequmsa jajjabaa guyyaa kaleessaa fuula Facebook isaa irratti barreessee jira. Har'a immoo hidhamuu isaa dhageenye jirra. Hidhamuu isaatiin wordofee qaamoleen isa hidhan yookaan ibsi waloo har'a guyyaa kana bahee akka ibsitti obbo Taayyee Danda'aa namoota hidhannoo hidhatanii mootummaa kana kuffisan wajjin nama hojjetaa ture. Akkasumas ABO Shanee fi qaamolee biraa wajjin walitti hidhatee nama mootummaa kana kuffisuuf hojjetaa ture jedheera. Ibsa sana keessa dabalee meeshaalee waraanaa kennu kan amma isin asirra argitan kana meeshaalee waraanaa, qawwee, alaabaa ABO akkasumas mattaawoqiyaa eenyummaa humnoota namoota ABO WBO keessa jiran keessa harka qabameera jedhameera. Akkasuma namni tokkos nama mootummaan barbaadaa ture kan ABO WBO keessa jiru mana isaatti qabamuu ibsi waloo guyyaa har'aa waa'ee isaa irratti dubbatan sun ifa godhee jira. Obbo Taayyee Danda'aan san qofaa miti. Namoota mallaqa guddaa nama ukkaamsanii fudhatan keessaa obbo Taayyee Danda'aa isa nama tokko, nama adda dureedhaan namoota nama ukkaamsanii mallaqa fudhataa turan san keessaa adda dureen obbo Taayyeedha jedhamee jira. Yakki kun waan inni qabameef itti hidhamuu barbaadamu ta'iiti. Dubbiin dhugaa ta'uuti, dhugaan ittiin fakkaatu. Obbo Taayyeen kana dura BBC Afaan Oromoo wajjin gaafiif deebii godhe. Maatiin isaa namoota mallaqa ukkaamsanii fudhatan saniin uggaramanii mallaqni maatii isaanii mallaqa guddaa gaafatanii nama kafalee baasisee keessaa Taayyee Danda'aa maatii isaa tokko. Har'a immoo ibsi waloo har'a baase kun akka jedhutti obbo Taayyee Danda'aa nama mallaqa nama ukkaamsee mallaqa keessaa fuqotee bulaa Oromoo namoota hawwalee akkasuma isin beeytan namoota hedduu ukkaamsanii mallaqa guddaa fudhataa jiran san keessaa nama tokko. Kanaaf kana durallee mootummaan kun shakkii isarratti kaasee hordofaa tureera jedheera ibsi waloo har'a bahe sun. Mootummaan kun kana durallee shakkii waan nama kana shakkee fi hariiroo isaa hordoffii godhamaa ture. Hordoffii godhamaa ture san irraa ka'uudhaan qabnee jedhee jira. San qofaa miti waan biraa obbo Taayyee Danda'aa dilbata guyyaa dilbata gara Facebook isaatiin wanni ni barreesse. Mootummaan hiriira uummanni waame paartiilee mormituu waame dhoorkuun sirrii miti, waraana balaaleffachuudhaaf hiriirri waamame sun sirriidha, mootummaan mormuu hin qabu, dhoorkuu hin qabu jedhee fuula Facebook isaa irratti barreessee jira. Kanaanis warri maal jedhanii yakka dalage waan beekuuf obbo Taayyee Danda'aa yakka dalage waan beekuuf jecha yakka san jala miliquudhaaf fuula Facebook isaa irratti qabsaayaa fakkaatee waan adda addaa jedhaa ture malee namni kun nama yakkamaadha. Nama Oromoo irratti yakka adda addaa dalagaa ture, mallaqaan ukkaamsee mallaqa guddaa nama buusisaa ture jedhee ibsi waloo baase sun addeessee jira. Obbo Taayyee Danda'aatiin garuu mootummaasiin hin jennu, rabbiin kan kee akka godhe si haa godhu. Oromoon illee waan sagalee sii taatu natti hin fakkaatu. Wantoonni ati Oromoo irratti jedhaa turte baay'ee waan garaa nama gubu. Akkasuma haalli ati itti hidhamte kun illee sirrii jechuu kiyyaa miti. Haa ta'u ammoo rabbiin akka waan garaa keetii si haa yaadu. Ati immoo xiqqoo gootummaa ni qabda obbo Taayyee Danda'aa, garuu gowwummaallee ni qabda. Garuma fakkaatte san gulufta. Rakkoon kee yoo uummatallee fakkaattee osoo uummata fakkaattee turte rakkoon kun sirran ga'u ture. Kana dura mootummaa san keessa dhaabbattee waan adda addaa jedhaa turte. Hadha immoo rakkoon kun sirra ga'ee Oromoon illee waan sagalee sii taatu natti hin fakkaatu. Please video kana like share naa godhaa. Galatooma.